Kun raadiyoo NuuralHudaati. Raadiyoon NuuralHudaa sagalee uummata bal'aati. NuuralHudaan soora qalbii Muslimaati. NuuralHudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا NuuralHudaa كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيما ربي قداتين هر أسنجيا ولدت دچاني جر نجيني بداده على من نساء نمي نجاه يو يجنر كزنفون سجنتا سورة قلبي تنقلبي سنبو هرسا برمسا جايبا سنف دبرستو كندي فني رفني جر هيا بس ميو دي فنون نويقل guutuu addunyaa talaalliin COVID-19 biliyoonni tokko saddeeti ol kennamu gabaafame. Guutuu addunyaa irraa hanga guyyaa irratti talaalliin COVID-19 biliyoona tokko saddeeti afur kan kenname yoo ta'u, Chaayinaan talaallii miliyoona 602.99 kennuun akkasumas Ameerikaan immoo talaallii miliyoona 292.1 kennuun wal duraa duubaan sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa irratti argamu. Haaluma kanaan Chaayinaa fi Ameerikaatti aanuun Indiyaan miliyoona 203.7 kennuun Brazil miliyoona 66, United Kingdom miliyoona 63, German miliyoona 49.36, Faransaay miliyoona 34.9, Xaaliyaan ammoo miliyoona 33.7 fi Meksikoon talaallii miliyoona 29.7 kennuun wal duraa duubaan sadarkaa sadaffaa hanga sagalaffaa irratti argamu. Biyyi baha Afrikaa oddola Seychelles immoo lammiilee isii irraa hedduuf kennuun sadarkaa jalqabaa qabattee jirti. Diisembar 2019 kan weerara vaayirasichaa itti argamu itti labsamirraa kaasee hanga ammaatti biyyoota 192 keessatti namoota miliyoona 169.57 vaayirasichaan qabaman jidduu miliyoonni 3.5 ol lubbuu dhabu ragaa Yuunivarsiitii John Hopkins irraa argamne mul'isa. Odeeffannoon jalqaba irratti qopheeffadhe kanuma waan af booditti deebina amgam sagantaa taacee nure. Tole arri guyyaan Shawwaal 18 1442 akka lakkoofsa jiraatti. Mee 30 2021 akka lakkoofsa milaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo caamsaa 22 2013 yoo ta'u guyyaan guyyaa Alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla. Itti aansuun qophii tafakkuriin uumamaalee adda addaa daawwanna. Tana quba qabduunis waan ajaa'ibaatiin qalbii isin bohaarsina. Xumura irratti diraamaadhaan sagantaa ta'een goolabna. Amma suduudumaan gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagaya jirtu maqaan kiyya yeroo faafu. Gurbaa tokkoon intarneetaan wal barree wal jaalanne. Achi booda qaamaan wal arguuf walitti dhufnee wal laallanne. Achumatti shayxaanii nu dogongorsiisee walitti dabalamnee ilmoon garatti naafte. Amma ilmoo kophaa kiyya guddisu jira. Nama kanaan ammas wal jaalanna. Karaa shari'aatiin wal alaalfachuu feena. Yoo gama Rabbii deebinee toobannee Rabbiin nuuf araaramaa. Eega toobannee booda wal fuudhuuf hanga maddaan turuu qabna. Yeroo adda turuu kanatti telefoonaan haasa'uu dandeennaa? Galatoomaa.
Hayya Abbaas maal jettame? Iyyannoon tu yeroo hedduu dhihaattee miira dhaggeeffattoon NuuralHudaa murtii isiinii beekan jedhee abdadha. Sun dhugaa. Garuu waan namni hedduun qalbisnee takka yaadachiisuu fedha. Mee maali sun? Nama tokko yoo itti balleessite maal goota? Dhiifam gaafattee araarfatta. Namni sun dhiifama siif godhuu maaliin beeyta? Ni nusi himree hayyee dhiifam siif godhee siin jedhu. Tole namni Rabbi itti balleesse hoo maal godha? Badii isaa irraa toobate gam Rabbii deebi'a. Rabbi isaaf araaramuu maaliin beeka? Tun xiqqoo nam dhibdi. Rasuulli rahmataa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Rabbiin diliite tan amma dura dabartee fi tan amma boodaatis siif dhiise jedheen guyyatti yeroo 100 ol istigfaara godhan. Sallallahu alaihi wasallam. Sanuu rasuula Rabbiiti. Kan Rabbiin dilii hundarraa isa teessatu guyyaa hunda istigfaara godha. Yoo akkasii namni dilii gurguddoo dalagee guyyaa tokkoof yaa Rabbi naa dhiis jedhee dhiisuun tapha fakkaataa jetta. Ulaagaa ta'uubaa keessaa takka gaabbuu yookiin sheena'uudha. Dilii yeroo takka dalagan itti deebi'uu dhabuu murachuu barbaachisa. Waan dalagan saniif haalaan sheena'uu barbaachisa. Namni kan angoone ammas dilii sanittuma deebi'a. Ilmi namaa kun waan tokkoof dur qabee of soba beeki. Mee maal? Rabbiin gafuurur rahiimi dilii hundi namaaf dhiisaa jechuu san abdatee badii dalagaa oola. Inni shadiidul iqaabillee bar yoo nama qabe qabaan isaa hamtuudha. Kanaafuu obboleetii teenyaan dilii ta'e irraa halkaniif guyyaa ta'uu badhu. Yeroo hundaa Rabbii keetitti boo'e. Araarama isarra barbaadi. Badii dalaydeef sheenew isiin jenna. Waan hafte gama abbaa murtii dabarsina. Mee iyyannoo lammaffaatti hufi. Riqichi sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii riqichi sunnaa. An maqaan kiyya Faatuqaa'uu jedhama. Waggaa hedduu biyya Arabaa ture amata dabre biyyatti gale. Amma biyyatti intal takka jaaladhee fuudhuuf deema. Intalti tun intal iimaana qabdu. Haalaan bareedduudha. Haala amalli isii nama hunda hawwata. Dhiyootaan qaamaan wal arginee waan bultii teennaa wajjiin haasofne. Ani intala dubraati. Haga ammaatti dhiirri tokkollee natti hin dhiyaanne. Ati hoo maan jetta? Anis akkum keetii jedheen. Hayyi daddafi maanguddoo ergadhu amma booda haga maanguddoo ergattee nikaa hidhannutti walitti hin dhufnu. Bakka an jiru hin dhufinnaan jettee adda yaani. Amma dhiyootti maanguddoo ergachuuf deema. Garuu waa yaaddoo natti ta'e tokkotu jira. An amma dur biyya Arabaatti intallan fuudhee hiiki. Lameen irraayyuu ilmoo hin argan. Garuu intaltan itti kijibe. Yoo dhugaa jiru itti him natti heerumuu diddii jedhe sodaadhe. Yoo dhugaa jirtu dhoysee fuudhe dili maaltu narra jira. Obsaan isin eeggadhaa galatooma. Maal dhabtaa fariyaa? Osoo tasa intalti tun sagantaa kana dhageeffatte hoo? Sanuu maqaa isaatis gabajeen dubbateera. Yoo dhageeffatte rabbumattu kayrii fedheef jenna. Hangam kiyyaan osoo dhugaa jirtu itti himee gaarii natti fakkaata. Bultiin kijib irratti ijaaramte umrii hin dheerattu. Kijibni waa balleessa malee waan tolchu. Amma yeroof dhoo'isa malee gaaf tokko irra gahuun isii waan hin oolamne. Akkas waan hafti gama abbaa murtii dabarsina am gam Dhaddacha Jaalalaa ceena. Dhaddacha Jaalalaa, Dhaddacha Jaalalaa, Dhaddacha Jaalalaa, Dhaddacha Jaalalaa, Dhaddacha Jaalalaa, Dhaddacha Jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii Dhaddacha Jaalalaa. Maqaan kiyya Alii jedhama. An bultii ijaaree jaartii tiyya wajjin gammachuun jiraachuu jira. Alhamdulillah akkuma beekamu barkan teknooloojiin tolee jira. Namni hundi viidiyoon walitti bilbilee ijaan wal laalaa wajjin haasa'e. Masaanuun haadha jaartii tiyyaa yeroo hedduu viidiyoon natti bilbilti. An ammoo jalaa hin kaasu. Xiqqoo ture yeroo biroo sagalee qofaan bilbilaaf. Isii viidiyoon laalaa dubbisuun akka shari'aatti akkamitti ilaalama. Obsaan isin eeggadha. Iyyannoon tun xiqqoo adda fakkaatti. Iyyannoo akkanaa yeroo duraatiif dhiheessine. Ammoo xiqqoo aadaa hawaasaa irraallee adda. Aayyadaan jaartii isaa akkamitti isaaf bilbilti. Osoo jaartii isaatiif bilbilte homaa miti. Isaaf bilbiluun kun xiqqoo waan addaati. Waan baramaa miti. Anallee na dhibdi dubbiin tun. Mee hukumi shari'aa abbaa murtiitiif dabarsina. Ati iyyannoo xumuraa dhiyeessi. Tole. Dhaddacha Jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Salaamtaan tiyya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabdu. An amma tashan dura bultii ijaare. Ilmoo tokkos argadhee jira. Alhamdulillah. Gaafa bultii ijaaru abbaa manaa kiyya laallanne. Isa hin filanne. Maatii kiyyattu naaf file. Haalaa fi amala isaa, diin isaa, bareedina isaa waan takkaa osoo hin laalin fedhii maatii kiyyaa guutuuf jechetti seene. Abbaan warraa kiyya kun salaata shanan ni salaata. Tanaan ala gama diiniitii waan irraa himu hin qabu. Gama amalaatiinis amala nama gammachiisu hin qabu. Waa hunda irratti tiyya haataatu heddummeessa. Anatu abbaa warraati. Anatu dhiira. Anatu si bulfata. Akkaan si ajaje bullinaan jedha. Waan an jedhu maaliif hin fudhanne yoo jedhuun natumuuf naffiika. Gama bareedinaatiin fokkataas ta'uu baatu abadan nama naan madaaluu miti. Haa ta'u hundaa Rabbitu uume. Tanarraa komii hin qabu. Garuu waan takka irrattis gammachuu isarraa dhabe. Akka yeroo hedduu nuuf himtanitti bultiin madda gammachuuti. Anaaf garuu madda gammachuu naaf hin taane.
Bultiin tiyya madda gammachuu osoo hin taane yaaddoo fi raarii natti taate. Dubartiin jaarsaan na hiiki jettu foolii jannataatu hin argitu jechuu dhaga'ee jira. Kanaaf gammachuu takka malee bultii akka gaaraa ulfaattu dhiibuu jira. Mee isin maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Abbaas waan jettu qabda? Dhugumattuu namni gammachuu argachuuf bultii ijaarrata. Yoo gammachuu dhabdi jiruun akkamitti tolti duuba? Eeyyan namni tiyya hataatu guddisu gammachuu nama dhorga. Jiruu yoo mari'ataa oofan tolti. Isin gabriitti miti akka ofii fedhe qofatti kabulchu. Yoo isin fedhii ofii ibsatti tumuuf itti fiiga kaa? Nama akkanaa wajjin bultiin hin toltu. Duub furmaanni isii maal jetta? Furmaata isii kamisa galgala waliin dhageeffanna. Nuuti asumatti irraa gabaabannee. Dhageeffattoota keenya kabajamoo. Iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Heeyyama Rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. Raadiyoo NuuralHudaa sagantaa 679ffaa Soora Qalbii guyyaa alhadaa dhageeffachuu jirtu. Qophiilee teenya irraa bohaartanii barumsa guddaas akka argataa jirtan abdii qabna. Meegama qophii itti aantu osoo hin ce'in odeeffannoo biroo qabdaa? Hayyee dhiheessi. Zaambiyaan hidhamtoota umrii guutuuf boqonnaa 7 kennuuf deemti. Zaambiyaatti hidhamtoota adabbiin hidhaa umrii guutuu itti murtaa'e erga qoratamanii booda naamus gaarii kan agarsiisan maatii isaanii akka daawwataniif boqonnaa 7 argachuu akka jalqaban beeksifti. Seerri haaraan pirezidaantii biyyattii Edgar Lunguun mallattaa'e kun akka jedhametti hidhamtoonni hawaasarraan balaa hin dhaqqabsan jedhaman filatamuun hayyamni ni kennamaaf. Akkasumas kanneen balleessa isaaniitti gaabbanii fi gochi yakkaa irraa of qusatan ni hiikamuu jedhe Jeneraalli Koomishiinarii Poolisii Zaambiyaa Chiseelaa Chileshee. Haa ta'u malee yoo tajaajilli sirreessa biyyattii barreeffamaan pirezidaantii biyyattiif mirkaneesse sirreeffamtoonni carraa kanatti ni fayyadamu. Garuu ammoo yoo yakka raawwatan hayyamni isaanii jalaa mulqamaa jedheera. Jeneraalli Koomishiinarii akka jedhetti sirreeffamaadhaaf bahee dhimmoota dhuunfaa isaa akka hordofan maatii akka gaafatuuf yeroo kennuun kunis haalawwan irratti hundaa'uun waajjira Jeneraal Koomishiinaraatiin kan murtaa'uudha jedhe. Haa ta'u malee seera kana lammiilee Zaambiyaa hundi haal gaariin ilaalaa hin jiran. Muraasni isaanis yakkamtootaaf boqonnaa bashannanaa jechuun seera kan qeequun akkasumas gariin ammoo deeggaraniiru. Odeeffannoon tunis haganum. Itti aansuun qophii tafakkurii fi tan qabduu wal dura duubaan isinii dhiyeessina itti dhiyaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتو تردفتوتم قبي تفكر في ربي كينياتين أردس أممتوكو في لدم سنت ديبي جرم يمالي كينياردم غرنا نوع چبيتيم غم بنتيم كابم يماليم أممنا نو سنتكو فارغمتوكون والبرنم إدومنان أمريكا كي سامبانم غارين چبين ويفهمن كانو ويتفاقينيا إلالمن أداتني ملتن كيسم umamadii tokko barbaannim daawwannam cabbii adii keessam umamadii barbaadanim arguun ulfaatus kaameraan keenyam ayyama rabbiitiin bineensa barbaadum itti dhiyaatim argatim qabatee jiram isinis akka isinittiin qabbanuufnim uffata qorraa keessan uffadaatim gara bantii kaabam nafaanee malaan affeerraa kiyyam. Snowy Owl maqaa uumama har'a waliin ilaalluutim qajeelam wayita afaan keenyatti deebisnum urunguu cabbii keessam jechuuram uumama urunguu hedduun keenya naannawa keenyatti beekuu dandeenyam irra hedduun keenyam urunguun nuti naannawa keenyatti beeknum bifti isaa daalacha yookiin kan gara magaalaatti dhiyaateeram inni har'aa garuu adiidham sanyiiwwan urunguu dachii tanarra jiran keessaallee isa irra guddaaram baalliin Snowy Owl hedduminaan adiidham. Uumamaalee cabbii irra jiraataniif bifa adii qabana keessa Snowy Owl isa true white yookiin adii qulqulluu jedhamuun beekamudha. Haa ta'u malee baalliin uumama kanaa guutumaan guututti adii miti. Jidduun barrina magaalaa fi gurraacha qabaachuu danda'a. Barrinni kun umrii fi saala urunguu sanii adda baafachuudhaaf nama gargaara. Guddina qaamaatiin dhaltuun warra kormaanii caalti.
akkasumas dhaltuuleen barina gurraachaa fi magaala hedduu qabaachuudhaan kormaalee caalu. Ilmooleen saalaan dhaltuutaan yeroo xixiqqootti baallee gara gurraachaa dabu qabu. Baalleen isaanii adaduma guddataa deemaniin gara adiitti jijjiirama. Kormaan wayita dhalatum adii hedduu qabaatus baallee gurraachas akkasuma hedduu qaba. Booda irratti gurraachi kun gara adiitti jijjiirama. Kormaaleen adaduma dulloomaa deemaniin baalleen isaanii guutumaan guututti adii ta'a. Dhaltuun Snowy Owl avreejiraan seentimeetira 53 hanga 71 dheeratti. Kormaan ammoo seentimeetira 50 hanga 63 dheerata. Kooluun dhaltuu wayita diriirfamu meetira 1.8 dheerata. Kan kormaa ammoo aga meetira 1.6 diriira. Dhaltuun kiloogiraama 2.7 kan ulfaatti yoo taatu, kormaan ammoo kiloogiraama 1.8 ulfaata. Walumaa galatti dhaltuun guddinaa fi dhaabbii qaamaatiin kormaan caalti. Snowy Owl ija boora yookiin keelloo fageenyaa mul'atu qaba. Kotteerra rifeensa yookiin baalli akkaan tuucha'aa qaba. Kunis jireenya cabbii irraatiif isa gargaara. Snowy Owl uumama kophaa jiraatura. Haa ta'u malee kormaa fi dhaltuun akka jaarsaa fi jaartiitti wal fuudhanii waliin jiraatu. Yeroo hunda tibba wal hormaataatti barbaadanii walitti dhufu. Allaattiin kun urunguuwwan biroo irraa wanti adda ittiin ta'u guyyaa guyyaa socho'uu isaati. Ammas wanti addaa uumamni kun ittiin beekamu lafa diriiraa filachuu isaati. Urunguuwwan kuuwwan ammoo lafa mukaan uwwifame jaalatu. Kotteen uumama kanaa gabaabaa fi bal'aanis jireenya mukaarraatiif osoo hin taane jireenya lafarraatiif mijaaha. Snowy Owl uumama sagalee garagaraa hedduu fi fageenya dheeraarraa dhagahamu qabuudha. Sagaleen uumama kanaa fageenya kiiloomeetira 11 irraa ni dhagahama. Snowy Owl afaan Ingiliffaatiin naannoo Taandiraa Riijin jedhamu keessatti argama. Taandiraa Riijin jechuun naannoo gaarreenii fi lafa diriiraa hedduu qabu. Garuu kan muka ofirraa hin qabne jechuudha. Naannoon akkanaa kun hemisfeera kaabaa keessatti ardii Ameerikaa, Awurooppaa fi Yuureeshiyaa jedhaman keessatti argama. Hedduminaan uumamni kun lafa cabbii Ameerikaa keessa jiraata. Akkasumas Kaanadaa gama kibbaa keessattis baay'inaan argama. Snowy Owl uumama foon sooratuudha. Hedduminaan bineensa sanyii tuqaa keessatti ramadamu kan leemingi jedhamu soorachuu jaalata. Snowy Owl tokko waggaa keessatti avreejidaan leemingi 1,600 soorata. Bakka leemingi dhabametti sanyiilee tuqaa kanneen biroo illeensa, qurxummii fi sanyiilee simbiraa garagaraatis ni soorata. Uumamni kun adamoo irratti uumama obsa qabuudha. Yeroo dheeraaf riphee yookiin dhokatee bineensa adamsamu obsaan eega. Dandeettiin dhaga'uu fi arguu isaa akkaan jabaa waan ta'eef waan adamsuu fedhu fagoo irraa ilaalee arguu yookiin dhaga'uu danda'a. Snowy Owl waan argate akkuma jiruun liqimsa. Waan dandeettiin afaan isaatii ol ta'e ammoo ni ciccira. Ta'us hin alanfatu. Wanti hundi akkuma sanyiiwwan allaattii hedduu garaa keessatti asiididhaan daakama. Diinni hamaan uumama kanaa ilma namaati. Kan kanarraa hafeen sanyiiwwan allaattii gurguddoon tokko tokkos Snowy Owl adamsanii ni sooratu. Kormaa fi dhaltuun Snowy Owl bultii ijaarratanii waliin jiraatu. Egaa wal kaarimataniin booda soorata waliin soorataa goojjoos ijaarratu. Tibbi wal hormaata ji'a caamsaa keessa jalqabee hanga fulbaanaatti tura. Lakkoofsi hanqaaquu dhaltuun buuftu soorata naannoo san jiru irratti hundaa'a. Sooranni hedduminaan yoo jiraate dhaltuun takka hanqaaquu haga 12 buusuu dandeessi. Hanqaaquu kana guyyaa 2 hanga 5 jidduu oolaa buusti. Bakka hanqinni soorataa jirutti lakkoofsi hanqaaquu xiqqaachuu danda'a. Inumaa guutumaan guututti buusuu dhabuu dandeetti. Hanqaaquu buufte kanas dhaltuun guyyaa 32 ammatti. Sanbooda cabsaa ilmoolee keessaa baafti. Ilmooleenis guyyaa 21 goojjoo keessaan bahani. Ilmooleen gaafa jalqabaa wal jaalataa waliin taphataa guddatu.
adaduma guddataa deemaniin walitti diinumu gaafa jabaatan goojjoo haadhaa gadhiisanim adda faffaca'u guyyaa kanarraa kaasim daangaa walii qaxxaamuranim hin seenanim hayyama rabbiitiin snoowi ool aga waggaa 10 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf qopheeffadhee aganuma sagantaa soora qalbii wajjin turtii gaarii qabaadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Sirni moonaarkii yookiin mootiin buluu biyyoota hedduu keessatti hafaa jira. Haa ta'u malee biyyoonni akka Ingiliiz ammas sirnuma mootii kanaan bulu. Dhimmi siyaasaa Ingiliiz qajeelatti biiroo mootii yookiin Royal Family jedhamu kanaan wal qabata. Muummichi ministeeraatis ta'ee qaamni biraa aangoon isaa kan Mootittii Ingiliiziitii gadi. Elizaabeet lammaffaan mootii Ingiliiz qofaa miti. Biyyoonni Commonwealth jedhaman kan amma dura Ingiliiziin koloneeffamanii turanis isii jalatti bulu. Quba qabdu teenyaarraatiin wantoota addaa kan Mootittii Ingiliizii wal qabatan muraasa isiniif dhiyeessina. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Elizaabeet guyyaa dhaloota isii waggaatti yeroo lama kabajji. Akka aadaa warra lixaatti guyyaa dhaloota kabajuu waan guddaadha. Namu guyyaa dhaloota isaa kabajuudhaaf waan danda'e hundi raawwata. Mootiin Ingiliiz garuu guyyaa dhaloota isii waggaatti yeroo lama kabajti. Elizaabeet lammaffaan guyyaa dhaloota isii kophaa ofii man keessatti osoo hin taane deeggartoota fi hordoftoota isii faan dirree gubbaattis kabajuu barbaaddi. Kanaaf jecha gara alaa bahuun barbaachisaadha. Isiin ji'a Apiriil keessa dhalatti. Ji'i kun ammoo yeroo cabbiin haalan bu'uudha. Yeroo kanatti namaa miti muknis osoo danda'e cabbi jalaa baqata. Kanaafuu namni karaatti bahee isii waliin guyyaa dhalootaa kabaju hin jiru. Guyyaa dhalootaa dhugaa masaraa keessatti maatii faan ayyaaneffatti. Sanbooda ji'a Noovembar keessa yeroo haalli qilleensaa gaarii ta'u yeroo lammaffaatiif uummatu waliin gad baatee kabajatti. Elizaabeet akka namoota biroo mana barumsaa deemtee hin baranne. Nageenya isii eeguudhaaf jecha manumatti barsiisaan garaagaraa qaxaramee fi baratte. Akka ijoollee biroo namaan wal argitee, taphattee, utaaltee, dharraa ijoollummaan baane. Mana barumsaa dhaqxee barachuu dhabuun isii akka qalbii isii cabse dubbatti. Barsiisaan manatti isiif qaxarame seenaa, seeraa fi afaan Faransaay isii barsiise. Elizaabeet paaspoortii hayyama makiinaa oofuu fi taargaa makiinaa hin qabdu. Paaspoortiin Ingiliiz hundi maqaa isiitiin kennama. Fuulli jalqabaa Heer Biriitaanik Maajestii paaspoort jedhee eegala. Kanaafuu paaspoortiin hundi kan isiitii jechuu dandeenya. Akka seera isaaniitti paaspoortiin maqaa fi hayyama isiitiin waan kennamuuf isiidhaaf hin barbaachisu. Gara biyya biraa deemuu yoo barbaadde bakka bu'aan isii akka biyyi sun viizaa mootittiif kennitu gaafata. Sanbooda gara biyya sanii paaspoortii malee imalti. Kan biraatiin Elizaabeet hayyama makiinaa oofuutis hin qabdu. Waraqaa hayyama makiinatu harkisii hin jirre malee makiinaa oofuu mirga qabdi. Makiinaan isiitis taargaa yookaan ammoo gabatee lakkoofsaa hin qabu. Addunyaa tana keessaa lafti tokko jahaffaa ta'u kan Queen Elizaabeetiiti. Elizaabeet mootii biyyoota 32ti. Akkasumas hooggantuu biyyoota Commonwealth jedhamaniiti. Biyyoonni Commonwealth jedhaman walumaa galatti 54 ta'an. Kanaafuu akka seera mootittii tanaatti lafti square kiiloomeetira miiliyoona 2.6 ta'u kan isiiti. Dabalataan allaattiin Iswaan jedhamu kan Ingiliiz keessatti argamu hundi qabeenya isiiti. Lammiileen biyyattii allaattii tana madaqsanii horsiisuus ta'ee itti fayyadamuu hin danda'an. Yoo allaattii kanatti hajaman hayyama seeraa mootii irraa argachuun dirqama isaaniiti. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Kan dhageeffataa jirtan raadiyoo NuuralHudaa tan guyyaa Alhadaa isiniif dhiyaatudha. Amma gama qophii xumuraa tarkaanfanna. Draamaa Tuniis ni dabartii qooda lammaffaa kutaa 13ffaa dhageeffannee walitti dachaana. Hayaahuma Tuniis ni dabartii tarraafi murteessee tanbiiraanii dhuftii. Hayaahuma Tuniis dhuma qotii lubbuu ani ate inshallah nirkati. Tuniis ni dabarti.
Tuniis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jaad Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tuniis ni dabarti. Hayaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Hayaahuma Tuniis ni dabarti. Karabbi murteeyse tanbiiraalee dhufti. Karabbi murteeyse tanbiiraalee dhufti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Feeruzaati Hoseen Hoseen baga nagaa dhuftee Hoseen. Abba nagaa mi fayyaame leensa akkami? Nagaa fayya. Hai Feeruza isaan malee nan dubbistuusa? Dhugumsa si'uu nagarree kam? Waaniin biyya alaatiin dhufini feeqa. Ahoo dhugumsa anuu wayin biyya alaa feeyaa. Akkanuma naan jaabara baadhiise leensa nagaa hangalteemi? Alhamdulillah nagaa an dhufe. Siif abbaa warraa keetis fayyaqa? Nagaa. Jibriileenoo akkami nagaa qaba? Maaliif wajjin dhufina? Dalaga kutee fayya qaba alhamdulillah. Inshaallah boru ni dhufa. Silaa arra wajji dhufuu qabdan ka. Hin mijjooneef baaba. Humaan qabu haa guyyuma mijjaaweef dhufanii. Duboo najiiboonoo nagaa qaba. Akkumaan suuraa irratti harkisanii gabbateemu. Meessa jira sannino? Hin dhufne warreenniinu. Hai maaliif hafe? Hin mijjooneef. Silaa bakka takkaa dhuftanii ni bareeddan. Anilleen akkasumaan jeebar intaratiisha. Abbaan waan qabu haa inshaallah guyyaa biraan ni dhufa. Dhiisi wanni guddaan atummaan dhufuudha. Isaas rabbii haa mijjeessuuf. Amiin. Nagaan seenuu keessa himteef isaaf. Samaayittiin beekni torkin teessan namaaf hin hayyamtu. Dhiyootanii akkuma dadhootti. Ummaanoo isee hirtisa? Yaaboo imaltu kuttee jaan. Hai osoo si'uun harkimmoo? Na duratti himte ammaan dhufne. Hai maaliif hiyyaamina dhugumsa? Hin mijjooneef xiqqishoo karaa cufame. Ni dhufti amma inshaallah. Karaan maal ta'e? Riqicha tokko cabe jaan. Rabbi nagee haa godhu. Anuu bardhiyoota nan bilbilleefi. Ati bilbiluu si barbaachisaa qaamaan dhuftee ilaaluu qabda malee. Hai bargaa dhiyoota nan nuun laffistee dhugatte. Lakki baaba akkasii miti. Xiqqoo yeroo aadaa ilmootaan kana ni beektaa. Dhugaa keetii annoo agariitiin jira. Hai deessee? Alhamdulillah harkadheetiin jira. Galata rabbii baga rabbiin siif hire. Mee na agarsiisa haa. Maanaan mina akkumaan ol seeneen. Suutuma si dhageessina jenneeti. Deemitti asumas mee dhugumsa. Rafu jirti? Bargaa Feeruzaa lakkoo harkattee. Oh maashaallah rabbiin bargaa guma kafale. Wayii irrii baankaani. Oh laal kuno. Mee taano. Afachuu haa takka takkaan laalta. Kaan bar gurbaadha. Hai intalaa fi gurbaa harkatte. Alhamdulillah. Wayi namatti tola akkam. Nkaatu duwwee riiba. Nakaasna aboodumaa haa tufa. Wayi nama rifachiisti ustee rafu jirti. Kuno laal khaanis kan. Saboo duroo taan raafuu dhaqa sa gurbaan akkam tatte. Irraa qabi leensaatumaa mee? Fidi natti. Anis qabuun hin beekaasaa akkam taatansa? Lakin hundaafuu fideeti. Boo haadhuma kan dhugoomsa qabuun beeku. Si harkatti hirriibaa hondabu ijoolleen. Saabba akkam jettasa? Hayaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Assalaamu alaikum Marwaan. Waalaikum salam. Salaamtaan ta'e garuu tana gaanatti fakkaan. Marwaan maaliif shakkite? Muusaa amala dhugoomsaan beektooti. Hin beekne kam? Yeroo dubbii nama barbaadu deemu salaamtaa namaan jaabar. Obboleessa kiyya Marwaan salaamtaan ta dubbiit himti bar. Akkasi silaa si jijjiire malee. Haaya amma maali yaadni keeme? Nama yaada qabuun fakkaadha. Mee Muusaa laalimeetiin fakkaatu? Naaf hin dubbifamne garuu fuula isaarraa. Bar qubeetti xiqqoodhaan katabamtee jirti. Ismoollee tariin barreeffamte. Hayya ajaa'iba qabdan boo'isin. Hundaafuu gaafii takkaan sirraa qaba. Dafii gaafadhu. Mootummaa keenya irratti ilaalchatti qabdu maali? Maaltu siin geesse naqa? Yoo naa himte maal qaba? Ati maaliif si barbaachisa? Namni ejjennoo fi akka salaamtaatti himaa deemu qaba. Garuu maali gaafate dhugoomsa? Ilaalcha fedhe yoo qabaate maali mirgasaatii miti? Deeggarus mormus siif himuun fardiidha. Lakkii fardii miti. Ani samtuudhaaf hin jenne bar. Maaliif jettee? Dhimma majliisaa kanaaf jecha laal. Maali majliisni maal ta'e? Ammallee bargaa dhimmi islaamaa furmaatan harkanne. Duba ilaalchaa nan qabu beekuu maaliif barbaaddeeti? Jechuun kaa akkasitti hojii haasoo ni dandeenya jeeti. Hai yoo yaada isaa siimi malee hojii naasoo itooti. Mariin ati barbaadde maali mee ifa godhime? Mariin an barbaade rakkoo dhimma islaamaa kana akkamitti furuu dandeenya waan jedhu. Duboo sammaaltu mootummaa hojii waliif fidere. Dhimmi islaamaa dhimma keenya nama biraarraa furmaata eeguun qabnu war. Naafi ati dura qooda keenyaa baanume. Waan gaarii jette. Hundaafuu ilaalcha ati qabdus beekuun hin fadhaa beete. Dhugoomsa amma nan dogongorsiisin. Maali Marwaan miira keessan galeen haa? Barsiituu dirqiidhaan dubbii barbaadu jira. Hedduu si obse hedduu si jalaa calleesse. Muusaa waliin nu duruu waan barbaadde fakkaata akkam?
Maal waliin nu duruu barbaade? Sumaatu yaa'iin irraa fudhu jiraa'u. Deem jabaa siyaa baasu abbaa. Marwaan hin jarjarinii dhaabbadhu. Ani hin jarjarre boo yaada kiyya ilaalcha kiyya beekuudhaaf maaliif dhiphataati? Dhiifamaa yoo akka haman na fudhattees. Hayaahuma toniis ni dabarti karraabbi murteessee tambiiraalee dhufti. Dhugumsaa dhimma bilqisaa maali lafa ilaalte? Maali waa'ee bilqisaa maali inni? Maali sitti himatti ammaas? Lakki natti himne. Duboo dhugoomsaan na miidhees hin jette? Haayee isaa fi marwaan jette. Marwaan maal ta'ee jaanoo? Dur gaabar namni nama duuba nama hamata amma anuma duratti haasawee galtanii. Yaa obboleessoo si amachuutiin jiranii taa'e wajjuma jirraami? Lakki wayiin katabu jiraami. Marwaan dhiyoota namaa lakkaan si godhe hin beekne garuu hedduun ajjarjarte. Siitu sirrii miti. Mee ajandaan dhufeef nan irraanfachiisina. Maali ajandaan keetoo? Dhimma bilqisaati. Maal taate bilqisaan? Obboleeyyan kiyyaa wajjin na araarsi jetti. Kami obboleessisi? Anumaa fi siiqa. An obboleessa siitii miti lakki. Mee dubbii micciiriin ka Marwaan? Ati obboleessa sii ka muslimaatii miti? Musa kuna waan sirrii jedhe. Nama sirrii nagarre dhiyoon tana namuu sirriin jiru. Mee ijoollee teenya akkas hin jenneeti laal shayxaaniin si dhaabeeme nuti isaan raba keenya hidhaa baasuun qabnu bar hogguu cufaa'uu laal diliirraaf qabuun gaariidha. Mee laal afaan illee hedduu walitti hin jarjarina ilmaan kiyya yoo dubbanne xeeruma dubbachuu san ta'uu baannaan usumaarra gaari nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam akkas jaanii nu dhaaman tanaafuu mee toltuu malee dubbatina yaanni bareedaan isinii dhufuu baannaan firraa callisa yeroo ammaan tanaa tanafaa callisumaatu irra nama baasaa'u hanga haalli kun cufti nurraa dabru. Sirri dhugaa itti abbaa dhugoomsaa. Obboleeyyan kiyya kun baran kanuma hubachuu dadhabanii. Nuti si fahamnee turre siitu nu hubachuu dadhabee malee. Mee obboleeyyan salaannee walitti deebina. Mee salaata geesse kana. Hayaahuma toniis ni dabarti karraabbi murteessee tambiiraalee dhufti. Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abduljawaad Ibraahim guddoo isin galatoomfanna. Sagantaa teenya goola bundur odeeffannoo xumuraa qabda abbaas. Ni qaba. Filannoo pirezidaantummaa biyyi waraanaan goolamte Suuriyaatti gaggeeffameen Bashaar al-Assaad mo'ate. Filannoo pirezidaantii biyyi waraanaan goolamte Suuriyaatti gaggeeffameen Al-Assaad marsaa afuraffaaf pirezidaantii Suuriyaa ta'ee turuuf milkaa'e. Mormitoonni filannichi fudhatama hin qabu jedhaniiru. Afyaa'iin paarlaamaa biyyattii ibsi miidiyaaleef kenneen Al-Assaad sagalee dhibbeentaa 95.1 argachuun injifachuuf namoonni sagalee kennan dhibbeentaa 78.6 ta'uu ibsi. Filannoo pirezidaantii Suuriyaan naannolee bulchiinsa mootummaa jal jiran keessatti gaggeeffameen pirezidaantiin biyyattii Bashaar al-Assaad marroo afuraffaaf waggoota 7 turuuf injifate. Assaad morkattoota beekamtii guddoo hin qabne lama Abdullaahi Saaloom Abdullaahi fi Muhammad Ahmad Maarii jedhaman waliin morkate. Abdullaahi Saaloom Abdullaahi sagalee dhibbeenta 1.5 Muhammad Ahmad Maarii ammoo sagalee dhibbeenta 3.3 argate. Mormitoon Assaad filannicha fudhatama kan hin qabne yoo jedhan Ameerikaa fi warri Awurooppaa ammoo filannichi bilisas haqqabeessas miti jedhan. Assaad sagalee yeroo kennaa ture yaadni warra lixaa zeerootti lakkaa'amaa jedhe. Waraan Suuriyaa barkum 2021tti eegaleen haga ammaatti namoonni 388 ol tahan dhumanii walakkaan uummata biyyattii ammoo biyyaa bahuuf dirqamaniiru. Bashaar al-Assaad aangoo abbaa isaarraa akka lakkoofsa milaadiyaatti barkum 2 erga dhaale as waggoo 21f aangoo jira. Odeeffannoon har'aaf qopheeffadhaa ganumaa waan nu dhageeffataa turtaniif guddoo isin galatoomfanna. Sagantaa Soora Qalbii guyyaa har'aatis asumarratti goolabna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbii keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة